intalli kuni maqaan ishee Maartaa jedhama. Akkanas odeeffannoo dhageetti namoonni na waaman natti manitti limmuudhaa gara limmuuti akka dhuftedha kan isheen himatte jedhani. Intalli kun gurri ishee hin dhaga'u, arrabni ishee hin dubbatu jedhani. Seenaan ishee baay'ee nama gaddisiisa. Limmuudhaa dhuftee magaalaa Jimmaa naannoo Madaaniyaalamii jedhamu osoo jiraattu manni isheen jiraattu sana keessa gurbaan manicha keessa jiraatu intala kana ni gudeeda jechaadha. Gudeedee ni hidhama. Intalli kun immoo akkaataa inni itti mucaa kana gudeede yookaan miidhaa kana irraan ga'e waan arrabni ishee dubbachuu hin dandeenyeef, waan namni isheedhaaf falmuuf hin jirreef hidhaa sana irraa hiikamee intalli sun kunis mana sana deebitee baddee jirte jechaadha. Ijoolleen amma na waaman kun immoo mucaa kana karaa irratti arganii bilbilanii na waamanii akkan gurra uummata biraan ga'u na gaafatanii maatiin ishee eessa akka mucaan kun jirtu hin beekanu jechaadha yeroo ammaa kana. Kanaafuu namoonni mucaa kana beektanii limmuudhaan dhufe kan jettu eessaa dhufte? Limmu? 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 Limmuudha jetti baabboo? Baabboo? Limmu. Okay. Baabboo jechuun karaa limmuuti. Aanaadhuma limmuu Kossaa jalatti argamte jechaadha. Torii ijoolleen limmuu yookaan baabboo beekuu dandeessu intala kana Maartaa jedhamti. Tarii gudeeddaan irratti raawwateera nama isheedhaaf falmu dhabdee gurbaan mana isheen teessu akkas godheeni amma karaa irratti kuftee jirti. Waan isheen jettu wanti isheen gootu hin beekamu, garuu rabbiif jedhanii ijoollee wayituuf bira kaanii jiru. Namni maatii ishee beektan itti dhiyeenyaan maaloo iyyaafannoo kana waliif qoodaati akka maatiin ishee argatu godhaa isiniin jechuun barbaada. Namoonni maatii ishee beektan keessaan na dubbisuu dandeessu yookaan bilbila kee irratti bilbiltanii yoo na beeksistan maatii ishee nan barbaadaa fi ulfaadhaa sheer godhaa maaloo obboleettiin keenya kun waa lama miidhamte waa sadii miidhamteerti. Tokko uumamaan egaa gurri ishee hin dhaga'u, afaan ishee hin dubbatu. Lammaffaa maatii ishee bira hin jirtu. Sadaffaa kunoo qulqullummaa ishee yookaan gudeedee hin arganne jechaadha haqa ishee jechuudha. Jechuun namni itti taphateetuma akkasitiin ilmoon namaa bakkeetti akkasitti baddee jirtu waan ta'eef ergaa kana olii qoodaan isiniin jedha ulfaadhaa.